Attam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii hordoftoota peejii kootii yeroo dheeraadhaaf hin dhiyaanneen ture. Ammas immoo wanti haalli yeroodhuma haalli tokko tokko dhalatee haalli kun immoo attention koo barbaaduun ka'eetan waan tokko tokko ibsuu yaala. Yeroon ibsuu yaalutti ani ofii kooti mataa kootiin wanta natti dhaga'amuu fi waan natti fakkaatee fi akkan itti ilaalu perspektiivi koo yeroon haala jiru kana walitti qabee ilaalu haalli keenya amma nuyi keessa jirru maal fakkaata jeequmsa amma jiru kanaa wajjin walitti qabatee lola amma jiru kanaa wajjin walitti qabatee Oromoo, Amaara, Tigree biyya keenya keessatti wal dhabdii confusion jiru kana attimitti ilaalla attimitti ilaalluu qabna maal gochuu qabna maal nu wayya isa jedhu kana isa ilaaluun barbaade har'a si'a baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf si'a baay'ee yeroo waan tokko tokko ilaallu waa'ee keenya kana hammumatti dhiyaanne hammuma keessa isaa seecaanettitu hammuma itti dhiyaannee ilaalletu hammuma kanatu confused ta'a namni keenyas ofii keenyaas road mappingis nama harkaa badaa rakkisaadha. Maaliif situationiin kun yeroo yerootti dafee waan geeddaramuu fi waan yeroo yerootti waan geeddaramu kana immoo duukaa hordofanii evidence funaanuu wanta ta'e ilaaluu haala politikaa geeddaramu kana ilaaluu waan barbaachisuu fi inni kuni yeroo fudhataa humna barbaadaa hojii koo ta'anii irra taa'uu barbaadaa kanaaf dhugaadhumatti rakkisaadha gaaf. Kanaaf ani xiqqoo yeroo fudhadhee tan walitti kuufame yeroo inni jedhutti deebi'ee tan ilaala. Tole egaa maalni har'a maaliifan dhufe? Yoo jenne haala biyya keessatti deemaa jiru kana akkamittiin ilaaluutu nurra jira. Mootummaan akkamitti ilaalaa warri siyaasaa guruppiin siyaasaa biyya keessa jiran akkamittiin ilaalu sabi bal'aan immoo akkamittiin ilaala isa jedhu kana seecaanee ilaaluu hin barbaada. Amma yeroo waan nama dinqutu waanuma nama dinqu baay'eetu dhalata uumama. Amma yeroo ilaallu politikaan biyya keessaa warri amma Dr. Abiy nama baay'ee biyya keessatti gasheera hojjedhaa jedheera permiitii kenneera eeyyama kenneera biyyatti gasheera maal hojjedhee dubbata. Warri galanis immoo maal jedhu nagaadhaan wal'aansoo goona wal'aansoo nagaa goona wal'aansoo nagaa jedhu. Maayini confusionii wal'aansoo nagaa goona. Nagaa isa kamtu barbaada nagaa isa kamtu jibba. Isa kam amma nagaadhaan kan deemaa jiru kan nagaan barbaadne isa kam. Kana hundumaa walitti qabnee seecaanii ilaaluutu nurra jira yaalmaan Oromoo. Waa'ee wal'aansoo nagaa kan jedhu kana seenaa kana si'a baay'ee dubbadheera. Keessa deebi'uun barbaadu. Maaliif xiqqoo ormasheetti tuqqanii isinii darba. Wal'aansoo nagaa kana eenyutu jalqabee akkamittiin wal'aansoo nagaa eessatti hojjete isa jedhu an mataan koo ejjennoon koo wal'aansoon nagaa kan jedhamu kuni inuman hojjenne. Biyya eessaatti iyyuu hojjenne. Wal'aansoo kana nagaa kana immoo eenyu dhaadheessa yoo jettanii warra dureessa. Warra imperialistii, warra biyya qabu, warra adii, warra biyya namaa deebanii exploitii godha, warra biyya saaman isaantu dhaadheessa. Egaa gaaffiinni guddaan maaliifitu warri nama saamu kun, warri aangoo qaban kun maaliif dhaadheessu wal'aansoo nagaa? Mee ishee kana ilaalaa. Ishee kana isinitti agarsiisuu barbaada. Maanni wal'aansoo nagaa jechuun kan jalqabee Gaandiidha. Gaandiin maal jedha? Gabaabsee isinii dhiyeessa ishee. Gaandiin maal jedha? Ofii keetii madaa'iiti jedha. Self suffering jedha. Ofii keetii madaa'ii ofii keetii miidhamiiti gooftaa kee gaddisiifadhu jedha Gaandiin.
Filoosofiin gaandiigaa kooriin filoosofii isaatii kan. Kooriin filoosofiiti maani? Maanni wal'aansoo nagaa kana gaandiin akkamitti jalqabe? Ofii keenyaa yoo madoofne, ofii keenyaa yoo dhukkufanne, ofii yoo nu reeban, yoo nu ajjeesanii takka turanii nuu gadduu kan jedhu qaba. Kooriin isaa kana gaa self sufferingidhaanitu geeddaramsa fiddaa jiru. Self sufferingin gaa koorii isaa yeroo ta'u warri tujaarrii fi warri imperialistiin warri aangoo qabani maaliif jibbure? Na reebiiti, na ajjeesiiti gaaf tokko naa kennii jedha. Gaandiin yeroo muuvimentii gaandii jalqabu suni warri ijoolleen yuunivarsiitiidhaa akkuma keenya jabana durii warri maa'oodhaaf Lenin fa'iin influensii ta'a warra komunistiidhaan influensii ta'an ijoollee yuunivarsiitii fa'aa warra kaneeruu fa'aa ka'anii qotee bulaarraa lafa naashinaalaayizii goonee saba keenyaaf kennina yeroo jedhanii no jedhe gaandii. Abbaan lafaa eega quufee siifa kennu jedhe qotee bulaadhaan. Yeroo itti boossu yeroo boo'ee itti rakkadhu itti kadhadhu humnaan hin fudhatini. Egaa isa kana warra burjuwaatu jaallata warra waaniitu jaallata. Amma Maartin Luuteriin maaliif dhaadhessuu nagaasa jedhan kana kan isaan dhaadhessanii fi humna isaaniif kennu. Isaantu maneejii godha. Har'a Maartin Luuteriin gurraacha baay'ee miti. Adii baay'eetu itti sagada. Gaandii adii baay'eetu itti sagada. Maaliif fundamental change fiduu hin danda'u. Iddoo kan biraatti immoo haadhuma isaayyuu hojjetu. Egaa waa'ee peacefully isa jedhan kana biyyatti gallee nagaadhaan hojjennu. Good. Biyyatti galanii nagaadhaan hojjechuu. Biyyatti galee nagaadhaan namni hojjete jira hin jiru. Nagaadhaan hojjetaa jira Oromoon nagaadhaan hojjetaa hin jiru. Ofiisa cufaa jiru, nama reebaa jiru, nama kumaatamaan hidhaatti guuraa jiru, maal gochaa jiru hin jiru. Yeroo haasa'an immoo election achi dabalatee amma isattaanu filannoo kan Oromoon haasa'an kan warra kan biraan maaliif filannoo sattaanutti isa jiru harka keenya keessatti qabanne waan arganne kan harkatti qabanne filannoo sattaanutti keessa seenu filannoo sattaanutti waa'ee filannoodhaa haasa'a. Mee waa'ee filannoo kana keessa deebinee ilaalu amma wallaansoo sana nagaa dhiifni maaliif seenaa keessa dhannee qotuu isaayyuu nannu gabaabsee mana isinitti mu barbaada. Waa'ee filannoo nagaa yeroo dhannee ilaallu mee ilaala biyya sana keessatti filannoo geggeeffame keessatti. Ani waan kan biraa min haayilaayitii masaan isinii kenna. Mee yeroo Qinijjit ilaala. Qinijjit Amaarri mataa ishee Finfinnee keessatti muutee Tigree dhukkee irraa kaasee fixee lafarraa ishee duguugee irraa fudhate. Qalqalloo isaa fudhatee manatti galee ofii lakkaatee hoo cabcaba anatu mo'ee. Isa booddee immoo filannoo isa darbe kana. Maal jedhan? Filannoo isa darbe kana amma nagaadhaan filannoo deema yeroo filannoon jala ga'u hunduma isaa Oromiyaa keessaa guuranii qalqalloo isaa fudhatanii galanii ofii lakkaa'ataniitu nutu mo'ee jedhanii Indiyaa maal jedhan 90% 99.9% nutu foodee. Yaadatti yoo taatan Ameerikaan pirezidentiin hin kolfe 99.9 moonee yeroo jiran. Waan akkasii kanatu haphanii godhe. Hinuma yaalama. Isuma sanatu ripiitii godhe. Hinuma yaalama. Hinuma yaalama. Meeqoome kanaan duroo akkasittiin historical record isaanii yeroo laaltanii filannoon dhugaa'oo biyya sana keessatti ta'an jiru maaliifitu inni har'aa kun haaraa ta'a? Attamitti haaraa ta'uu danda'a? Kan achi jiru Ihaadeeg. Kan geggeessaa jiru Ihaadeeg. Kan organizing godhu Ihaadeeg. Amma trendii isaanii amma sammaa kana akka isaan itti adeeman yoo laaltanii isuma wayyaaneen gootaa turtetu OPDO'n gochaa jira. Maaliif namni normal mindidhaan yaadu tokko har'a maaliif differentii ta'a? Maaliif kan biraa ta'a? Maaliif yeroo laaltanii har'a kana yoo laaltanii namoota nagaadhaan dorgommii gooneetu wal'aansoo keessa galleetu moona kan jedhu gruppii Mararaa, gruppii Abaa, gruppii Abbaa fedhe warri kan biraan maal masaayyuun binniisan isaanuyyuu wayya. Hunduma isaanii hidhaatti naqanii ofiisa isaanii cufaa jiru. Waan warri treenii isaan godhe wayyaanii waan isaan ajaje waan isaan barsiise hunduma isaa hojjetaa jiru.
security eegganii har'aasii gochuu oofisii waajjira isaanii cufuu kana gochuu sana gochuu hunduma isaa gochaa jiru. Maaliif egaa maaltu ta'eedha? Maaltu geeddarame? Attamitti geeddaruu dandeessa? Maaltu ta'ee maaliin geeddarama amma? Maaltu geeddarame? Egaa maal jedhaa? Maal jedhaa? Definition of insanity jedha. Namni tokko maraataa ta'uusaa kanitti itti define gootu maal jedha? Maal jedha? Doing the same mistake jedha afaan Ingiliffaa. Expecting a different result. Doing the same mistake over and over and over and over again and expect different result. Maal jechuudha? Dogoggora tokko goote dhibba keessa deebite furmaata isa hawwitu sana nan argadha jettu sana yaaluudha. Furmaata argachuuf yaaluudha. Dogoggoruma sana keessa deebita furmaatitti barbaaddu dogoggorri sun maaliif si geessa? Kufaatiitti si fida. Ati garuu furmaatiitti barbaaddu gar tokkotti hin baadha. Gammachuun argadhaa ittiin furmaata dhugaatu waaraatti ittiin dhufa jechaa. Inni dhufaan jiru garuu dogoggora sana hinuma keessa deddeebitati. Egaa insanity jechuun definition isaa kanaa jedha. Waan nama dhibutu amma mootummaan Abiy waggaa tokko guuteera. Mee ilmaan Oromoo nagaadhumaan mee wal gaafannu ta'e. Mee riippoortii tokko kan dhiigee dhufe, kan wal'aansoo qabe, kan dhiiga isaa dhangalaase, kan boolla qilatti namee dhume ilmaan Oromooti. Qeerroodhaaf qarree Oromooti. Deebii tokko deebi'eera. Deebiin tokko deebi'eera uummata kanaaf. Mee waggaa tokko riippoortii kana keessatti maal dhiyeessee beeka Abiy? Waa takka konviinsii na godha. Waa takka deebiseera. Amma dheengaddaa maalan ilaalaa ture? Tigraay Bakro Tsiyoon kanatu Dabra Tsiyoon kanatu riippoortii dhiyeessa. Nanaasise baay'ee nanaasise. Maal jedhee dhiyeessa? Waggaa kana keessatti waan hojjetanitu paarlaamaa isaaniitti dhiyeessa dhaabate. Maal jedhee dhiyeessa? Waggaa kana keessatti bajetiirii kana keessatti jedha nama 543 fi eeyyamaa bizinesii raabsinee jedha. Bineensa sa'a re'ee maaloo kana gurgurree jedha. Birrii miliyoonii 100 fi 118 million birrii miliyoonii 118 doolaarii galchinee fi biyya keenyaa fi waan akka carqii kanarraa waan akka wayyaa kanarraa immoo gara miliyoonii 3 arganneedha. Mee dhaggeeffadhaa. Warqee jedha kuntaala 3 fi tuqaa 5 eessaa fuudhan jedhu kuntaala 3 fi tuqaa 5tu gashannee jedha. Okay? Turizimii irraa dhaabatee haasa'a namti kun. Turizimii irraa miliyoona 98 argannee jedha. Nama hojii qabsiifnedha. Nama 671 hojjaa qabsiifnedha. Karaa jedha. Kiiloomeetirii 824 diriirsine Tigraay keessa jedhee dubbata. Kun egaa konkiriitii geggeessaan tokko, liideriin tokko, hoogganni tokko saba isaatiif wanta dhiyeessuun irra jiru. Mee Abiy Oromiyaa keessatti OPDO'n kanan godhe jedhee tuqaa tokko naaf dhiyeessu. Tuqaa tokko kan isaan dhaabatanii qoma dhiibanii saba isaanii dura dhaabbatanii kana dhiyeessine jedhan mee haa fidan. Naada. Zero. Homtu tokko hin jiru. Wanti isaan dhiyeessan tokko illee hin jiru. Nu arganiiru. Oromoon argateera isaanirraa. Eeyyee waan hin kaanneetu jira. Kan inni argate maali? Kan inni argate hidhaa argateera. Ulfa garaa keessatti ajjeesanii ulfa hospitaala da'uudhattu ajjeesaniiru agarreera. Ijoollee
haadha jalatti ijoollee lama najjootti ajjeesaniiru agarreera. Gimbiitti mucaa morma irraa muranii karaa walakkaatti ajjeesaniiru agarreera. Gujii keessatti misirroo heerumtee galtu abbaa manaa isheetii wajjin ajjeesaniiru agarreera. Gujii keessatti mana 200 300 walitti aansanii gubanii boqqolloo asheeta ga'uuf jedhu buqqisanii nyaata akka jirutti barbadeessanii mana namaa gubanii. Begii Gidaamii Garjeeda Kuura hamma dhaqee Gaara Arbaa ga'utti hamma dhaqee Anfilloo ga'utti summii firfirsanii arganneera. Ilmaan Oromoo arganneera. Ijoollee ukkaamsanii lafa isaaniitti namni beeku hin jiru. Shamarran keenya warra isaanii biratti gudeedamaniiru. Dubartii abbaa manaa biratti gudeedamteetti. Kan arganneera. Kanaa ala kana wanti qabatamaanii mootummaan kun kana nuu godhe warri jettan gadi ba'aa dubbadha. Amaarri maal argate? Amaarri biyya Oromoo keessatti deemee keessumatti Adaamaatti, Bishooftuutti, Asallatti, Gobbatti, Jimmatti iddoo garaa garaatti lafa Amaarri concentration jedhu ofiisii isaanii banamee namni tokko ofiisii isaaniitti dhiyaataa jiru. Abaawoon ofiisii inni banate hundumtu cufamaafii jira. Hidhaatti guuraa jiru. Kana arganne gaa inni argame kana har'a. Kun argameera. Kan biraani expansioniin Finfinnee master plaaniin suni ana beeti itti fufeera akka jirutti waan dhaabatiin qabu. Wanti dhaabatiin jiru jira warri jettan gadi ba'aati pruufii godha. Jarri kun qoma dhiibanii saba Oromoo dura dhaabbatanii kana goone waan jedhan hin qaban. Wanti tokko hin jiru. Kan isaan godhanii track record isaanii ilaaluudha. Karaa isaan daandii isaan irra deemanii dhufan yoo ilaalte Abiy Tigiree tireenii godhee gaafa dhufee Minilikiin faarsee dhufee poolisii Minilikiin hojiirra oolchee Habashaan kanatti duukaa dhaabattee Habashaan hundumtuu laayinaappii gootee gorsaadhaan maarreedhaan duukaa dhaabate isaarra wal lolanii yeroodhaaf foochoocheedhaan miti. Hin araaramu hundum isaanii. Isa booddee federaalizimii sana diiguudhaaf harka booddeetiin irratti hojjetaa jiru. Maaliif unitary governmentii dhaabanii birookiraasiin Habashaa wanta ta'eef Amaara wanta ta'eef isaaniin qabsiisuudhaaf Minilikiin seera Minilik Oromoo irratti diriirsuudhaaf kanaaf hojjetaa jira Oromoo. Egaa insanity definition isaa maal jedhu? Same mistake dogoggora sana irra deddeebianii hojjetanii rizaaltii kan biraa rizaaltii furmaata waaraa ta'e barbaaduun maraannaadha. Oromoon akkamitti jiraadha? Oromoon kan dhiiga isaa qicee geeddara Tigiree akka isheen Tigraayitti galtu kan godhe ilmaan Oromooti. Inni Oromaadhaa bal'oodhaa ejjetoo jinni hin sobanne hin jiru. Ijoollee Oromootu kana godhe. Ijoolleen Oromoo kana godhanii Tigireen maal argate? Akka jirutti mi'a isaa meeshaa isaa billions of dollars guuree mana isaatti galee dhiirri tokko irratti ittoo hidhee taa'e. Miti Amaarroo kan isaan argatan hundumtuu wal duukaa hiikamaniiru. Haa ta'u malee dhufanii poolitikaa isaanii akka barbaadan geggeessuutti ka'an. Bu'aa isaan argatan inumayyuu kan isaaniirra darbanii gara Oromootti ce'uutti ka'an. Oromoonoo maal argate? Waan akka meetafoorii tokkoon qaba si'a baay'ee. Oromoon kan inni argate yeroo ijoollee xixinnoon haadhatti boossu biyya kana maal godhu? Xuuxxoo isa laastikii paasifaayir jedhu afaan keessa kaa'u. Ijoolleen isa ittee tuutti paasifaayirii. Paasifaayirii sana tuutti ijoollee jettee bakka ilma jettii mukkurtii keessaa argachuudhaaf yaalti. Baali paasifaayiriin suni homa tokko ittiin jiru.
afaanitti gashu malee laastikii harkifti ijoollee xixinnoo dhagaa waan beektu laastikii sana tuutti. Oromoon laastikii tuuta. Warri sun fallaanaan yeroo dhaqanii marqaa nyaatan Amaarriif Tigireen yeroo akka barbaadan jiraatan yeroo taayitaan kennamuuf yeroo waan barbaade godhamuufi Oromoo yeroo ishee weecettu laastikii kana fuudhanii afaan isheetti dhumu Oromoon taa'eetu godha laastikii tuuta. Xuuxxoo sa'aannan qabu kan dhugaa jiru Tigireedhaa fi Amaaratu dhugaa jira. Dhiiga eenyuutiin dhufe? Dhiiga qeerroo Oromootiin dhufe. Dhiiga eenyuutiin dhufe? Dhiiga jaarsaaf jaartii Oromootiin dhufe. Dhiiga eenyuutiin dhufe? Dhiiga wabootiin dhufe. Dhiiga eenyuutiin dhufe? Dhiiga shamarree ishee gudeedamtee sanaan dhufe. Ishee lubbuun ishee darbee sanaan dhufe. Dhiiga eenyuutiin dhufe? Dhiiga ijoollee lama abbaa haadha biratti gadi baasanii qalataniitiin dhufe. Kanatu fide. Dhiiga eenyuutiin dhufe? Dhiiga gurbaa isa mana hidhaa keessatti miilli isaa irraa cicciseetiin dhufe. Ilmaan Oromoo maal argatte? Laastikii argatte. Laastikii xuuxxoo afaan keessa sii kaa'an. Isa taa'ee hodhi. Isa hoota. Kanit argatte laastikii sana hoota. Laastika sana keessaa waan tokko hin argattu. Oromooni hamma danda'e laastikii hodhee achi keessaa waa argachuu barbaada. Warri kan biraan xuuxxoo qabatanii aannan hodhaa jiru ilmaan Oromoo. Kana gaadha. Differensiin keenya akka meetafoorii kanaan hin gargarisin baasa. Waan xiqqoodha kun garuu waan xinnoodhaan egzaampeliidha. Garuu taa'aati imaajinii godhaan mataa keessan keessatti. Baadiyyaa keessatti ijoollee xixinnoon yeroo isheen iyyitu dur manatti malla obboleettii koo tokko quba koo afaan ishee keessa kaa'a. Calmattee qubooti na jalaa calleetti warri keenyas natti ni jedhu yoo isaan eeginaan jedhan. Yeroo sanaan abshaalummaa sanan bara. Amma Amaarri laastikii fuuteetu afaan keessa keesseetu Oromoon laastikii sana hodha. Inni laastikii sana hodhuu didee no mirga koonnaa ta'a. Biyya abbaa kootiin barbaada. Lafa abbaa kootiin barbaada. Nan nyaattu kana booddee jedhe inni dhaqee qawwee kaafatee irratti duulama. Eenyutu irratti duula beektu? Eenyutu irratti duula? Kan irratti duulu isa laastikii hodhutu galagalee irratti duula. Opiidiyoon laastikii hooti bara. Opiidiyoo jechuun koo warra raanken faayilii warri goolii warra ijoollee naftanyaati. Warri geggeessaa jiran ijoollee habashaati. Oromoo isa hin beeknetu isa laastikii xuuxu kanatu dhaqee Oromoo isa qawwee kaasee lolatu irrattitu irratti duula. Irratti iyya. Irratti abaara. Inarrabsa. Maal jedhe? Mee goome hadhiifnu yoo jedhanii harka maratanii ta'an waaltu dhufuudhaaf. Inni kuni laastikiin xuuxu waan naa ta'u akkuma namni kan biraan akkuma habashaan argatte akkuma Amaarri Tigireen argatteen anis biyya abbaa koorraa dhandhamachuu barbaadaa jedhe. Yoon barbaadu ta'e afaan kee qabadhu taa'e. Maaliifitu nama mirga isaa gaafate. Lakki ani laastikiin xuuxu ani hin barbaadu laastikiin xuuxu isa jedhe maaliif lolta? Maaliif itti galagaltee arrabsita? Waboon laastikiin xuuxu laastikiitu sobaa afaan keessa nan keessanii laastikii sana jedhee afaan isaa keessaa baasee qawwee fudhatee ka'e. Maaliif lolta? Maaliif itti galagalta? Maa akka koo teessee laastikii xuuxuu jirte jettaa? Kuni qaaniidhuma. Wallaalumma guddaa. Qaanii guddaa. Kana warri nuyi Amaarri illee nutti kufalti. Tigireen nutti kufalti. Har'a yookiin kaanee mirga keenya hin gaafanne. Warri laastikii xuuxu. Yookiin mirga keenya hin gaafanne. Yookiin immoo warra mirga isaanii gaafatu jiranaa. Jarri kun caakka keessa kan jiraatanii kan waan ta'aniif shiftaa mitiiti. Warri isaanii kunoo gadi ba'aniitu kunoo nutu gargaaraa jira jedhu. Nutu kan keenya jarri kun ijoolleen kun kan keenya jedhu. Deebii isaaniif deebisaafi jetta malee inni itti gadi baate ofii keetii laastikii afaanitti si kaa'anii achi gargaaru jettee waboo arrabsitu maayi? Waboodhaan shiftaan inni itti jettu maayi? Mooraalii maalii qabda? Mooraalii maalii qabda waboodhaan shiftaa yeroo jettu akka wambadeenii mootummaadhaa saseen haasoftu fuutee yeroo afarsitu. Mee galaa yaada. Mee galaatii dhaqaatii taa'a qophaa keessan taa'atii ani eenyu? Ani eenyu? Ani maal naa wayya? Saba kootiif maal wayya? Maal deebisuutu narra jira? Ani nama. Ani nama oo. Ani nama.
addunyaa kanarra yeroon jiraadhu dhaggeeffadha addunyaa kanarra yeroon jiraadhu saba kootiif waan xiqqoo dabarsee meesejii xinnoo dabarsee darbuu nan danda'a. Ani nama jedhaa of gaafadha. Ani nama jedhaatee of gaafadha. Har'a ilmaanni nafxanyaa wal geessee yeroo isheen isin ergitu duukaa fiidanii harka rukutu kana dhaaba. Ilmaanni nafxanyaa yeroo isheen bara baraan manipuleetii isin gootu manipuleetii hin ta'ina. Of gaafadha. Eeyyee geeddarama fiduu dandeessa. Eeyyee jechi kee geeddaruu danda'a. Eeyyee biyya lafaa irratti dubbatachuu dandeessa. Nama naannaa kee jirutti himachuu dandeessa. Nama naannaa kee jiru influensii gochuu dandeessa. Eeyyee hin dandeessa. Maaliif hin dandeessu? Warri kan biraan maaliif danda'an? Meeqoo hime har'a amaarri ilmaan nabashaa gadi yaateetu abiyyitti mootummaa galagalchuu isa yaale deeggaranii yaa'u. Can you imagine? Ati garuu mirga keetii dhaabachuu sodaate. Har Minnesota keessa gadi ba'anii hiriira baane. Eessatti abiyyiin deeggarran addana isaa keessatti xuuxoo gogaa baatee deema. Meelaali beekoo nama xuuxoo afaan keessa kaa'ate laastikii paasifaayirii akka mucaa xinnoo daayiperii hudduu irraa qabdu laastikii paasifaayirii afaan keessa kaa'ate mootummaa paasifaayirii afaanitti dhiibe kanaa fi pilaakaardii baatee deemu. Maal jetta nama akkasiitiin? Kun nama kun moraalii maalii qaba namni akkasii? Moraalii maalii qaba? Namni paasifaayirii afaan keessa kaa'ate homa tokkotu hin argine obbolaan isaa dhume obboleettiin isaa haati isaa gudeedamte lubbuun nama meeqa darbe lubbuun nama meeqa lafarraa duguugame geeddaramsa isaan jedhan kana fide paasifaayirii fudhatee afaan isaa keessa kaa'ate ilmaan nabashaa yeroo isheen aannan dhugdu xuuxoodhaan dhaqee hiriiran baay'ee deemu nama akkasii maal ittiin jettan? Maali kun? Maali gudii dhumti nu qabate? Maali kun nama akkasii? Addana irratti kan na gaddisiisan ijoollee asii gadi ba'anii nama arrabsan. Maali yoo jette teessee ijoollee kana wajjin haasofte waan deebisan hin beekan. Waan deebisan hin beekan. Waaliif waan akka deeggaran hin beekan. Yaalmaan Oromoo nuyi kubbaa miillaa giruuppii kubbaa miillaa miti kun. Amma biyya tokko teenyee Juventus club, Malo club, Germany club, Jinni club, Malo club jennee sappoortii goona duru. Ammallee badaayyuu dhimma isaan qabu. Jara kanarraa attachmentii tokko hin qabu. Amma Spainiin hin deeggaraa ture. Nama raadhan ture. Damoozadhaan kaffalanii waliin beennu giruuppii Spainii fi kubbaa miillaa taphatu hin beeku garuu ka'ee dhuman deeggara. Hin beeku waan jira kana. Oromoon akka wanta kubbaa miillaa inni tokko Obbidiyoo deeggaree inni tokko Abaawoo Waboo deeggaree wal loluu fakkeessee ilaala. Wal'aaluma isa guddaa. Wal'aaluma isa guddaa. Wal'aaluma inni guddaani kubbaa miillaa taphaatti hin jirru bal. Amma ijoolleen tokko akka waan kubbaatti jirruuti. Kubbaa miillaa taphatu. Abaluun sappoortii goote ani siin oppoozii gochuudhaaf fuuldura dhaabbachuudhaaf gama sana ce'ee achi asiyyuu narra jira. No, akkas miti. Akkas miti siyaasaan teesseetu yaaddee analaayizii gootee fiicharii saba kootiitiif roodmaappii attamiitu barbaachisa. Roodmaappii kanarratti eenyutu na wajjin dhaabbata? Eenyutu na dura dhaabbata? Attamittiinitu walii wajjin deemuu dandeenya? Attamitti wal deeggaruu dandeenya? Biyya koo kana garamittan ceesisuu danda'a? Gara kamitti ce'uu danda'a biyyi koo? Biyyi koo ce'uu hin danda'amu hin danda'u? Kana hundumaa walitti qabdee ilaalteetu giruuppii yoo jiraate giruuppii kana deeggaru duukaa deemta. Yoo inni diide isa duras hin dhaabatta. Yoo inni si dura dhaabbate hin dhaabatta. Malee mootummaa fuudhee laastikii afaan sitti kaa'ee laastikii paasifaayirii afaanitti akka ijoollee daayiperii kaa'attu afaan keetti dhiibee jedhu wajjin harka walitti rukutu. Kubbaa miillaa giruuppii kubbaa miillaa keessa hin jiru. Poolitikaa biyyaa keessa jira. Poolitikaa sabaa keessa jira. Lubbuutitti darbaa jira. Manatitti gubataa jira. Ijoolleetitti dhumaa jira. Obboloota keenya haadhotiitu itti gudeedamaa jira.
jireenyatu itti badaa jira, biyyaa baqataa jira, hidhaatti guuramaa jira. Kanatti jirama. Yeroo wanta akkasii itti jiramu itti yaaduu danda'utu nurra jira. Sammuu keenya hojjechiisuu danda'u nurra jira. Sammuu keenya hojjechiifne malee akka nama kubbaa miillaa taphatutti ilaaluun nurra jiru siyaasaan. Siyaasaan kubbaa miillaa miti. Intrastii nama baay'eetu keessatti involviidha. Intrastii sabaatu keessatti involviidha. Intrastii uummata Oromootu keessatti involviidha. Uummata Oromootu itti dhiigaa jira, itti dhabamaa jira, itti du'aa jira, itti biyya ari'atamaa jira ilmaan Oromoo. Waan salphaa miti kun. Ani kan biraa miti kan hin dimaandii godhe. Mee Abiyyi har'a gadi ba'ee OPDO'n riippoortii haa dhiyeessuuf mee Oromoodhaaf riippoortii haa dhiyeessu. Mee riippoortii tokko dhiyaa kanan godhe jedhee riippoortii dhiyeessu. Yaa Tigreen liidarii qabdi. No joke. Diina keenya hin qaanofne Tigreen liidarii qabdi. Taa'eetu waggaa kana hojjennee jedhee gadi ba'ee dubbata. Qoma isaa dhiibee gadi ba'ee dubbata. Ijoollee isaanii hidhachiisanii barsiifataa horii keenyaan waan barbaadan gochaadhatu gadi ba'anii kana dubbatu. Mee gadi ba'aa dubbaddaa. Mee kana goone jedha. Isin kan isinitti jirtanii filannoo ishee alanaa kana feekii tokko goonee akkamittiin mangaa cillaa namaa dhoofne qalqalloo guurree mana keenyatti gallee waan akkasii goona kan jedhuudhaan kan isin jettan kanagaa kan isinitti qophaa'aa jirtan. Kun immoo eessaniyyuu wayyaaneeyyuu eessaan hin geenye. Eessaan isin ga'aan jiru. Eessayyuu hin geessan. Hinuma ari'amtu, hinuma kuftu. Seenaa wallaaluu irraa kan ka'edha. Diktaataroonni si'a baay'ee ani diktaataroota baay'ee dabarseera argeera. Seenaan si'a baay'ee diktaatariin yeroo baay'ee dogoggora akkasii hojjetu. Nama kana outsmartii goona hin caalla waan jedhantu jira. No, ummati waan barbaadu qaba. Ummati bilisummaa isaa barbaada. Ummati biyya isaa barbaada. Ummati risoorsii isaa barbaada. Risoorsii isaa irratti murteessuu barbaada. Ummati kana deebisuu hin dandeessan. Kana deebisuu fi ilmaanni nafxanyaa hin dandeessu. Taas kana kan deebisuu danda'u ilma Oromoo, jilba Oromoo keessaa, gadameessa haadha Oromoo keessaa kan bahetu deebisuu danda'a. Dhiigi isaa, abbaan isaa, haati isaa Oromoo kan taate, nama Oromoo ta'e, nama saba isaatiif hoo, nama saba isaatiif lubbuu isaa dabarse, isatu deebisuu danda'a. Ilmaanni nafxanyaa, ilmaanni Habashaa deebisuu hin dandeessu. Ilmaanni Habashaa, ilmaanni nafxanyaa mana qabdi, mana isheetti galti. Namni tokko nu wajjin hin jiraatinaan jedhu, nu wajjin hin qooddatinaan jedhu. Garuu biyya Oromoo keessatti Oromootu murteessa. Lafa Oromoo irratti Oromoo murteessa. Risoorsii Oromoo irratti Oromootu murteessa. Kana inni nuyi jechaa jiru. Isinii bagaru. Kanaaf ilmaan Oromoo warri keessumatti warri wallaalumarraa kan ka'e, of wallaaluurraa kan ka'e, kanii laastikii paasifaayirii afaan keessa teessanii ol xuxxuuxxan akka waan aannan keessaa isinii bahu. Abiyyi aannan isinii kennaan jiru. Xuuxxoo duwwaa laastikii afaan keessa isin kaa'eetu afaan kana keessatti xuuxxataadhatu harka keessa rukuttuuf. Nama akkamittiin paasifaayirii laastikii xuuxaa yeroo Amaarri aannan dhugu, yeroo Tigreen aannan dhugu, yeroo Oromoo kan biraan dhiiga ijoollee Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin yeroo isaan ta'anii makara kana hundumaa dhiiga isaaniitiin dhiiga ilmaan Oromootiin lola'ee isa biqile kana yeroo isaan dhaabbatanii haammatan dhiiga Oromootiin isa biqile kana ija kana yeroo isaan dhaabbatanii haammatan ilmaanni Oromoo xuuxxoo waa tokko keessa hin jirre laastikii xuuxa. Gadi ba'ee immoo kan inni hiriiran ba'a jedhee haasa'utu nama dhiba. Waan malle keessa. Kan itti hiriira baatu silaa Oromooni waan isaaf ta'u hin arganne. Kanaaf hiriira baata silaa osoo nama taate. Kan itti hiriira baatu Oromooni waan isaaf ta'u hin arganne. Biyya isaa hin arganne. Risoorsii isaa irratti hin murteessine. Uummanni Oromoo hidhaatti guuramaa jira. Du'aa jira. Summiidhaan gubataa jira. Boombiidhaan summii gaditti naqaa jiru. Isa akkasiifaa jetteetu silaa dubbatta utuu nama taate. Mee ilaalaa hammam jiraatta? Dantaa mataa keetiif jettee uummata kee yeroo gurgurtu hammam jiraachuuf baay'een jiraattu bara hinuma dabarta. Garuu kan itti dabarsitu seenaa xuraa'aa dabarsita.
Legacy dhiiftee deemtu. Legacy tortoraadha. Ijoollee keetu sitti qaanaa. Warra keetu sitti qaanaa. Har'a maybe lafa argatteetta ta'a. Jireenya argatteetta ta'a. Finfinnee keessaa waasii kennaniiru, waasii qoodaniiru ta'a. Eessaa nu si qabu? Ilma Oromoo isa dhiigisaa dhangala'e sitti hin caalu. Ilma Oromoo isa hidhaa keessatti miilla irraa cite sitti hin caalu. Haadha Oromoo ishee ulfa da'uu deemtu karaa irratti duute sitti hin caalu. Jaartii Oromoo ishee gadi baasanii du'a reeffa ijoollee keetii irra taa'e jedhan sitti hin caalu. Seensi keetti deebi'e. Namummaa keetti deebi'e. Nama ta'i. Of dhaggeeffadhu. Onnee kee dhaggeeffadhu. Saba kee dhaggeeffadhu. Kanan siin jedha ergaan koo kana. Galatoomaa.